Barreessaa Abbaa Jechoota Misaayilaa Abbaa Barreessaa kitaaba Barbadaa Bulee fi Volkaanoo Abbaa Kuusaa Walaloo Seefaan erga kitaaba Ingaabbuu harkaan gayate haala kitaaba dinqisiifateen akkas jedhee nuuf qoode. Guyyaan ani kitaaba kana dubbisuu qabu osoo har'a ta'uu baate jedhee kitaaba sadarkaa kanatti barraa'ee isa muuxannoo fi muudannoon guutame, isa luuyna onnachiisu, isa mugaa dammaqsu, isa beekaa biqilchu, isa dallanaa itichu, isa gatii barnootaa ol kaasee nama agarsiisu, isa daandii milkaa'inaa namaa saaqu maraafuu ibsaa fi hiikaa kitaabichaa dubbistootaaf yoon dhiise wayyaa. Bishaan kamaafe ol qabanii kitaabni kun dhugaa dubbachuudhaaf nama hunda irra barattoota sadarkaa lammaffaa fi seensa gadi hundaaf osoo raabsame akayyuu fi goota qaree biqilchuu shakkii tokko hin qabu. Kana yoon jedhu namoota biroof hiikaa hin qabu jechuu kiyyaa miti, bu'aa dachatu keessaan natti mul'ate jennaan bakka kana eeruun filadhe. Kennaan yeroo kana nuti waliif erguu qabnu kitaaba kana ta'uu qaba. Isa jaalattan qofa osoo hin taane ka jibbitaniifis Ingaabbuu keessa siidaa dhugaa Oromootu jira. Siidaan seenaa eera qabsoo biqilcha dhaamsa ceesisa qophaayaa nama godha. Daandii qabsoo bocee galma injifannoo jaaraa, waltajjii injifannoo uumaa abbaa biyyummaa nama gonfachiisa. Geggeessaa boca gootaa ora dhugaa magarsaa qananii fida quufa argamsiisa abdiin jira. Sabni nama isaa yaadu qabu kufee hin kufu maal carrummaan akkana. Gootummaa ayyummaa carrooma bareedinnaa fi ofitti amanamummaan Jawaar Mohammad sirra haa tursiisu, sinurra haa tursiisu jechuudhaan dinqisiifatee akkas jechuudhaan nuuf qoode. Egaa dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa warroonni kitaaba Ingaabbuu harkaan gayattan mee isinis yaada keessanii fi akkaataa itti kitaaba san dinqisiifattan nuuf qoodaa isiniin jenna. Warroonni dhaggeeffattan laayik gochuun wal biraan gahaa, warroonni ammoo mana keenyaaf haaraa taatan maxxansi biraa akka isin dhaqqabuuf mana keenya fooloo godhaa darbaa isiniin jenna.